biraa akka ta'es doktarichi hin beekamiti jechuun isa faana walii galtaniiti miti reekan na fidde. Ana miti ani beellama qabadhee dhufne asii beeki. Sinna kottu. Yoo yaa uummata qashtii akkam nagaa jirtu nageenyi keessan badhaadha. Yaa baay'ee walirraa bannee turre. So sababii walirraa baduu keenya ammoo sooree faana waa walitti buunee turreef walirraa banne. So inni sun immoo baay'ee situation nama dabbaru ture taa'imni sanatti. Annaa amma waan hundumaa dhiisnee kan darbeerra kan hafetu caala jennee waan hundumaa dhiisnee wal faana taaneerra. Yaa maaliif nuuf sooree relationship keenya caalaayyuu baay'eema tokko waan baay'ee hojjenna jennee wal wajjin karoorsineerra. Sooree wajjin jechuudha. Waan baay'ee wajjin karoorsineerra. So akkanumatti walitti deebinu gara caalu kan godheyyuu karoorumti wajjin hin qabannedha. Annaa ani dhiifama na gaafachuu shakkishin dhiifama na gaafattu barbaades miti kan irraa siqe. Yaa waan ofii koo wal of tasgabbeessuu qabu fanan isheerraa siqe malee so andurbii akka isheen dhiifama na gaafattu sin barbaadu. Maaliif haadha nan qaba obboleetti nan qaba. Das nan jedhu otoo mashee nama fee balleessite natti hin tolu sinii galu miti. Otoo balleessaa ishee ta'uu beekerree ofii makuu dhiifama gaafadha malee so natti hin tolu wanta akkasii. Kanaaf ani xiqqoo sammuu koof tasgabbeessuuf jedheen ani irraa siqe malee wanta kan biraaf miti. Innaa torbee darbee keessa immoo waan isheen piraankiin isheen irratti hojjette piraankii baay'ee nama aarsu. Baay'ee nama aarsu gaafsin jiru bakka asuma garmalee nama aarsu jira miti akkasan. Innaa waan isheen nagoote baay'ee na aarseera naatiin yaa wanta qalladamuu hin qabnu qalladamee piraankii ta'uu hin qabne irratti piraankii nagoote isheen irratti qalladde jechuudha. So wanta ta'uu hin qabnedha. Yaa an dhugaatti fakkaate kaameraan dhokateera. Dammu ጓደኛን kotti dabalamee gaafa akkasna jedhu amma makkaan nama amansiisuu danda'u asabaasit yaaduu dandeessu nuti jechuudha. Sanaaf xiqqoo natti dhaga'ame ture baay'eema. Innaa ጓደኛ ከሆነ faanallee viidiyoo irratti akkuma isin argitan xiqqoo walitti bu'uun bakka jira miti gaaf simmeetii keessa galtu ምናምን xiqqoo walitti si buusanna saba sanaaf walitti buunee turre. Innaa har'a immoo waa yaadeen sinii dhufe gara caalu waa'ee kana odeessootan taane waan ta'e tokko yaadiin sinii dhufe yeroo baay'ee gaaf sooree faana haasofnu ilkaan ko birees godhachuu nan barbaada jetti. Ankoollee nagaadha kan ishee xiqqoo walirraa siqaadha waan akkas akkasiina birees godhachuu nan barbaada ilkaan ko ምናምን jette yeroo baay'ee gaaf nafaan haasofte jechuudha. Maaliif am birees hin godhuufi kan jedhu sana yaadeen sooreef birees gochuun qaba bakka illee amma walitti maxxannee amma kana wal wajjin taane an sooreef kan hin ta'u taana maal jechuudha kan jedhu sammuu ko yaade. So happy birthday ishees torbeema kana keessa waan ta'eef so sasanaaf surprise ta'afi jedhee waan yaadeef yaa har'a bireesii isheef gochuufiif jedheen jechuudha. Naannoo piyaasaatti tan argameera. Piyaasa kennaa special dental clinic tan argame. So kennaa special dental clinic abbaa clinic afaan walii gallee faana seennaam birees isheef gochisuudha jechuudha. Sooree annaa gaam birees isheef godhummoo maal yaadee bireesii kana fayyima kasti godhee surprise ishee gochuurra piraankii isheen torbee darbee keessa na goote deebisuuf hin qaba kan jedhu yaade. Piraankicha sana deebisuuf hin qaba bakka. So piraankii sana deebisuuf hin qaba iddoon jedhee immoo haala kamiin deebisuu danda'a kan jedhu amma yaade. So maalan godha gaaf isheen dhuftee bireesii ishee hojjetattee hundumtuu fixamee ilaallattee waan neettu maallaqa harkaan qabu waan ta'eef ilkaan kee waan na jibbisiiseef natti hin tolleef akkas birees godhattu barbaadeen maallaqa of harkaan qabu. So ati immoo qofii kee kaffalachuu hin dandeessa jedhee waan yaadeef birees kan akkati godhattuuf ani si affeere. So abbaan kilinika kanaas natti maxxana walitti maxxana riyaa walii waan taaneef yaa sababa hojii tokko tokkotti waan walitti maxxannuuf discount si godha. Kanaaf yaadiin akkati birees godhattu barbaade jedheen isheetti machuudha sooretti. So wanta tokko immoo piroogiraamii malee maallaqa baasuun xiqqoo nama dabbara. Maaliif maallaqa xiqqoo waan ta'e tokko hojii sin hojjechiisuu danda'u waan ta'eef calluma ittiin baastu waan ta'eef jechuudha. So Dr. Saan faana walii galeen kaffaladhuun jedha. Yaa isheen piroogiraamii yaa birrii amma kanaas baattee dhuftu yaa baay'ee akka isheen natti aartu nan beeka bakka. Na ani maatii YouTube qofaana saaseen akkas gochuun qaba jedheen kan hima. Bakka nam tokkoon qabu bakka waan godhuun qabu kaffaladhuun jedha. Ani isheen jettu wal faanuma ilaalla. Yaa waa isheen baay'ee garmalee waan aartu natti fakkaatan akka yaadutti humnaa ol natti aarti isheen. Yaa gaaf sooreen aartu immoo na dhoofa barbaadde. So na dhootifa jedhee yaadan yaada akka yaada gootedha. Maaliif baay'ee gaaf aartu bakka motiveet taatee aarti bakka jiramti akkuma namni gaaf hojii tokko hojjetu motiveet ta'ee hojjeta miti. Isheen immoo motiveet taatee aarti gaaf aartu xiqqoo na. So ani amma dandeetti yaa surprise gochuuf yaa umarratti ani magini እና isheen amma naannoo piyaasaatti dhufaa jirti. Ishee eegnee wal wajjin wal qabadde inna special dental clinic seenna. So amma umaatti
nu hordofa na YouTube keenya kana immoo subscribe gochuu akka hin daganne. So like video kanaatiin like kuma kun barbaanne sababa. So saba warra kan jajjabeessa walla waan ta'eef warra kan keenya waan harkaan qabnu ofuma keenya wal jajjabeessina isiniin jenna. Na video kanaatiin yoo xiqqaate subscribe kuma 5 barbaanna. Like immoo kuma 10 ol barbaanna. So subscribe share like gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Baay'ee isin jaallanna. So video amma sooriin dhuftu tasaabannee deemna. እና ፋሚሊ ሶሪን ዱፋ ጅርቲ ሶ ሳሞና ከነስ ሃፒ በርዝዴይ ሸያቴ ረዋንዴ ያቸው ወራን ሰርፕራይዝ ታፊ የደዋለ ያሪ ሶ ዱፋ ጅርቲ አገር ሲሲኒ አንተ እንዴ አንዴ ጅርተህ Akkam. Nagaa. Biyyaan waastee nu deemboora. Ay har'a surprise ishii qabadhee dhufeera yoo surprise salamuun dubbadhu. Qoostaa. Ammumaatti nu hordofa faamilii. Indee fayyaa gaafadhu malee. Jira galata rabbii akkam jirtu irra deebi sagaleen kun dhagaamu fakkaata. Jira surprise ta'uu jirra guys walumaan surprise. Surprise himame surprise ta'uu jechuudha. Bundal. Family, amma kenna special day thar clinic geenye ba. So ilkaashi ilaalame dhuga. Akkasii kolfite. Annaawsa na kenna special. Maanni garuu surprise jechuudha. Ilkaan yaari special kenna special dental clinic gaafadhu maal fakkaata? Mana ilkaanii gaafadhu maal fakkaata? Kolfi meeski. Anna keessa seenaan hojii tura. Bafuris. ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። ዶክተር አለ ውስጥ ዶክተር ያው አነት ፊዴ yeroo baay'ee ያው bilbilaan silkii hin ture xiqqoo yeroo baay'ee gaafa wajjin hin ta'e ምናምን ilkaan shakkoo argitan inni jedhame እና ብሬሲ godhachuu barbaadde so yeroo baay'ee ብሬሲ godhachuu nan barbaada ምናምን itti natti himte እና so ያው ዲስካውንቲitiin manni kun baarii gaarii hojjeta yeroo baay'ee dambanyaa keessan waan ta'eef nan beeka so akka isheen ብሬሲ godhattuufidha. Kun kamu barachina Ya. inspiration biasa seperti ini lah. Ayo. So, nuti ba nuti regalalat? Iya, regalalat itu Amis. ini wajar sih. Boleh. Ayo.
erga hidhamee booddee sirriitti qulqullaa'uu qaba. Yeroo hundumaa buruushiidhaan ganamuuf galgala sirriitti qulqulleessitaa. Eeggannoo gochuu barbaachisaa jechuudha. Wantoota jajjaboo akka bargarii, piizaa maal akka cuunfatan irratti hin cuunfatamu. Maaliif ishee kana irraa buqqisa waan ta'eef eeggannoo akkasii barbaachisaa. Nyaata kamiyyuu nyaachuu dhuguu ni dandeessa. Garuu wantoota jabaa ta'an akka akaawii, akka piizaa, aappilii maal wanti cuunfatamu hin cuunfatamu. Kana qulqulleessuun sirriitti barbaachisa. Buruushii caafin ishee lallaafaa ta'e jechuudha. Soofti buruush hin ta'in isaan ganamaa galgala qulqulleessitaa. Guyyaa immoo nyaata booda inni qaba jechuudha. Akkas gootaa guyyaa 3-4 tokkoof haga ta'e dhukkubbii xiqqoon sitti dhagahama baay'ee miti. Sana booda hin bada ofiisaa hoo baay'ee sitti dhagahama ta'e antipeenii qoricha fudhachuu dandeessa jechuudha. Akkas gootaa kanarraa fi kana fakkaata. Engidiህ bareeddee kana booda of eeggannoodhaan eeguudha ishee. Guyyaan itti deebi'ee dhufu wayii jira? Beellamni kee ji'aan ta'a jechuudha. Ji'a tokko booddee deemtee dhufta. Akkasumas cheekaappii ta'a. Wantoonni sirreeffamu yeroo jala sirraa waan ta'eef bireesiin suutee deebi'ee waan ta'eef yeroo amma beellama keetti eegdee dhufuu qabda. Sana booda sirraa hin bareeda caalatti ishee akkasii gidii wanta na gaafattan biraasoo jiraatu na gaafachuu dandeessa. Hagam darra tura? Yoo baay'ee ta'e amma waggaa fi waggaaf ja'a irra turuu danda'a. Akkuma ilkaan kee piroogiresiin ilkaan kee itti ilaalamee amma deemuu sanatti ilaalameetii sirrata. Kanaan itti barbaachisu wantoonni haaraan jiraate yoo jiraate yoo bilbiltaan akkuma qabuun dhufta jechuudha ishee. Akkasii barbaachisa. Kana tooma dhugaa baay'ee dhugaa ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokko wayiidhaan koolaalaa kudha. Sa'aatii dhumaa muraasa keessatti kan hojjetamee ka'ee manichi mana baay'ee bareedaadha. Kwaalitiin isaa inni ilaaltu dhumarra dheerinni aadaa gaafa viidiyoon kun isin gadhiifamuus isaan olaaja ta'eef akkamitti akka hojjetan illee waan hundi waraabamee raaja ta'eef jechaadha. Isin iyyuu dhufnu malee jettu. Yoo maraafuu abiyyoo waamitiin waan inni ciqlaalla. Meeshaa waamu. Baay'ee bareedeera guddaadha. Jaalatte? Bareedee jedhama. Birskini jedhu. Kaanti moskiitiin hin deemine bireesii maal jechuudha. Sirriitti deebi'ee. Yoo naasa'u garuu gadaanatti hin turramu. Maali? Amma haaraa waan ta'eef gaafa galu qaamni keenya jalqaba konfartiitti dhaga'amuu xiqqaate guyyaa 3-4 haga bartutti xiqqoo waan adda ta'etti dhaga'ama. Sana booda barama xiqqoo ishee baay'ee waan cinquu miti. Engidiih kana fakkaata. Akkana booda maal jechuudha? Gaafa nama faana wal loltii nama loltii yoo aarte jechuudha. Agarsiifachuu jechuudha. Ay kana booda moo loltuu yaa. Sarpiraayizichi baay'ee natti tolu dhugaa bareedaadha. Sarpiraayizii gaafa. Ini sarpiraayizii dhattee namatti deemtee ani hin eegne maayisa wayii sarpiraayizii akkasii jedhee jechuudha. Sarpiraayizii gaafa jedhu lamaan beektas wal. Diskaawuntii yaa doktara afaan wal beeknamti. Yeroo baay'ee hojiitu mana waan tokko jechuudha. Diskaawuntiidha malee jechuun qonni guutummaa guutuutti tola jechuun miti. Kenna maallaqa argisiisuu isaa fidadheeti jechuun diskaawuntii yoo ta'u akkamitti? Jechuun kan maallaqa maalan fida jechuun situu waan jechaa ture. Godhachuun barbaada naamichaan ture. Sammaa jechaan ture garuu baay'een tini jechaan ture. Yeroo darbeen gaafa jalqabaa sanii gadaanii dubbanne. Yaani godhachuun barbaada waan jetteef isaanii haasofsiise. Namni akkasii dhabeetti sabdhaan naam jedhee haasofsiise nama bakka harka hin qabu. Diskaawuntii yaa'u. Yeroo diskaawuntii carraa kennu kun beekama mootii ta'e. So diskaawuntii waan isii godhe malee. Waan jedhamu hin qabu. Si galuuti sarpiraayizii gaafa jedhamu. Diskaawuntii bituu sarpiraayizii jedhamti. Sirriidha yaa engidiih. Naannee maarree sanuma jechuun diskaawuntiis ta'u ati kaffaluun keenya jechuun. Ani waan kan kaffalu hin qabu. Ani kaffalu. Qarshii magana isaan bira. Waan beektu akkamtiin ati kaffalu hin qabu. Akka? Akkamii maal qabu leeku?
jechuun naangalli baay'ee kanaan taa'e. Hojjechiifachuun barbaada jettee ture. Hojjechiifachuu nan barbaada eera garuu. Nama diskaawuntii taayimii diskaawuntiin jiru irratti torbeetti diskaawuntii qabu taayimii sana irratti haasoo ifaana diskaawuntii waan jiru farra sibiila. Anatu kaffala taa'ee amma. Maal kolfan qabu? Ani hojjetachuun barbaada siin jedheera ni bu. Na hojjetachuu nan barbaadan ilkaan gootti leetti. Maali guyyaa akkasii ani erga hojjetachuu kooni ofii kiyyaan beellama dhee dhufee hojjetachuu nan danda'a. Kanaadhaa sirpiraayiziin kee. Kan diskaawuntiin jirutti diskaawuntii sana irratti fayyadamee ani sitti muda. Kanaaf ani waan isi jedhe. Akkasuma kana diskaawuntiitu jira sooree guyyaa akkasiin hojjetatta attee sunaa gaafattee itti qophaa'ee ofii kootii dhufuu danda'ayyuu. Ka yaada kootti sarpiraayiziidha jedhee yaada Dooktar Afaanis haasa'eera. Maalchuudha sarpiraayizii? Koondishinii ana irra jiru beektaa? Anamma gooyisuu. Akkasumatti lafa afanii. Waan beektu hin taane kaastamaariin baay'eedhaan baay'ee ni jira waan ta'eef. Yoon balleessi. Maal egalee ana kaffalita kaastamarii keessaa abbaan fide wayii maal dhagee. Maaliin kaffala ana hojjetati? Maal kalleessi? Qoosa jirtaati. Maala sii qoosa? Ofiishee hojjetattee qoostaa inni itti? Ani nafni kootu siin jedhee. Diskaawuntii jedhamu sanatti fayyadamte bakka sooree yeroo hundumaa ciqici inni dabala. Waan akkasii waan hin jedhu. Diskaawuntii hojjetan sooree guyyaa akkasii diskaawuntii jiraati qophii hojjetataa ta'e gaafattee fedhiin qaba siin jedhee tole siin jedhee. Fedhii kennu. Maallaqa nan qaba siin jedhee. Qalladhi. Anatu qalladaaraa situ qalladaaraa. Amma dhiifama naa gootite nama hojii isaa waan kaffalii fi titi baanash. Liidattuu dhiisuu dandeenya bakka. Maal liidattuu dhiisina? Waan kaffaluu miti amma dhimma kaffaluu miti namni qophaa'ee iddoo wayii kan dhufisii galee maallaqa farkaa qabaachuu dhiisuu danda'an immoo biyya keessa yeroo dheeroon galee ATM qabu akka nama moobaayil baankingii qabu sa'aatii nama immoo deemeera baankingii bishuu dandeera. Egaa isa walii galaa. Maal kanatti yaaddooti jalqaba? Dooktar dhiifama. Ishee wajjin waan nuti anaaf hojjenne ishee hojjettanii an diskaawuntii irratti fide. Sooree wanta waan jedhamu qabu. Nama fuulduratti wal qaalisuu hin qabu. Kaffala dhutiin baana ani waan takkii kaffaluu qabu tokko. Maal jedhu? Naayi beekaa isin samma kaffalticha kaffalaati. Anis yoo hojiidha. Sa'aatiin isin jiru waan ta'eef kaffalticha kaffaluun dirqama yoo waan hojjetameef kaffalamu dirqama miire sooree. Kana waan ta'eef innis kan naan jedhe yoo diskaawuntiin gootanii fi hojjisiifachuu barbaadinaan jedhe kan yoo kanfaluun yoo sirrii jechuudha. Hojjisiifachuu kan barbaadu dubbadhee garuu guyyaa akkasii waan akkasii ta'ee natti himi. Sarpiraayizii jedhee na fide sarpiraayizii uummattu suma kana si'ee galan ani iyyuu jalqaba bareeda jalqabdee kan nama balleessaa hartaa beeki. Ani jalqaba waan fokkisiises hin qabu diskaawuntii kana irratti carraasaa hin argattu. Carraa kanatti fayyadamu. Maaf natti himnere? Soorii bakka ishee bakka balleessiti. Egaa waan kaffalu qabu. Innaa namaa ture gadi qabu. Malitti lafaati. Argi qabu malee. Taa'ee waan ta'eenya. Maal teenya kaffala dhutiin baankii. Kanfalaatee Hojii irratti namni qabatee waan isaa fideen kaffala moobaayil baankingii qabu ATM qabu siin jechaan jira sa'aatiin baankii immoo darbeera bakka cufameera. waan qabsiisu qabsiisiitis ammoo waan gochuu dandeessanii waan isa waan namni qabu. Abdii qoqqoosa akkasii dhiisi. Qoosaa waan qoosaa jiru waan tokkosus hin qabu waan inni qoosaa waan hojii namaa irra taa'ee qoosaa hin dhibdeen nama. walii galaadha kanfalamuun isaa dirqama waan ta'eef እንግዲህ ana gaafate ያው ዲስካውንት ያከጎደሙ ፊ isa ሰርፕራይዝ dheeree natti hime kabiraamuu simbadu walii galaati kaffalticha kanfalaati yaw kanfaluun dirqama beektumii waan hojjetameef hojjetamuu baateerra ishee garuu waan hojjetameef kanfaluun keessan dirqama waan ta'eef waan nama kolchiisu hin qabu bakka itolloo kan ta'e koo meeqaan akka hojjetamte diskaawuntii kanaatti immoo siif turuudha bakka. Kaffala dhuti waan kaffalatu. Siifaan jechuun toluu oole. Siifii jechuun jechuun qabamu siifaan. Barbaadde jechuu dandeessa gani waan gaarii natti fakkaatu sii godheera hamaa yoo ta'e immoo sodaa. As geenye bitee as geenye maaf hin dubbatin ishee alatti. Ani akka kootu sarpiraayiz. Erga ta'ee booddee maalidha birrii ofirraa qabaadheef kan hin beektaati. Maqaan ishee. Beektaa gocha beektaa innaa ta'a maanjuudha erga wanti ta'e booda kaffala dhutiin baanachuu. Xiqquma sitti hin dhaga'amu sayyuu sireessi taatee asuf taa'e.
Ani carraa fayyadamta jedhee yaadu si waan godheera kan jedhu. Gara carraan kee agaruu carraa kee gaditti dhamdhee. Weessoreetta. Ani naa hojjechiisiin jedhee mosh. Ishee soorii funaa jigijigi amma waan kan biraan barbaadu dhugaa. Na aarsaa jirta dhugaa rabbi. Situ arammoo garagartoo. Doktor dhiifama kaffalii fi baana yoo ta'e maal? Afaan Oromoo dhageessuuti. Itemmii ofirraa hin qabanii baafanne. Ani maal godhariis? Waan godhu maal jalqaba itti karoorsuu qabda. Waan godhu qabu waan sii gochuu qabu. Kaffalii fi baay'ee qalbii. Waan akkasii. Kan kun marattee kaffalatti beeka. dhageessuu afaan Oromoo dhageessu. Ani kusi kabajeenan saayitwaanii taasisi. Waan godhu Waan irratti waan ta'e. deemnaan fuulduraa fakki. Geeffamas fakki fuulduraa. Sorry. Waan akka doktor. Dooktar Singiifama waan yaadni namutate galatuma maqaan sirreessuu. Ana to'atanii mu sorry. Ana to'atanii. Najalaa fakki. Sorry. Na godhatanii. Nakuudhaati mul'eeraa fi nama suuqi. Ani baay'ee baasu barsiisa kakaa'u baa. Sorry. Maqaan isiiti. Abii mul'eeraa suuqi. Sorry. Kaawwati natti maal natti mul'eeraa. Ishii tokko Kaawwati ishii tokko natti. Galgala suuqi maalitti badda moosa ishii galgala jiru. Ay kan falaati maalaalatti kan furdicha kan falaa kaamarree. Alatti kaffaltamu. Abii surprise. Ishii tokko natti nana kaffala. Kaffalii. Maaliif waan itti kaffalii fi ni maal bakka. Yudi dapat berakan. Ada biaya si baresi. Biaya si bares na awal mata. So kisi na dalam hoki. Sorry. Hojii. Asal ada masai. Naya suke. Kita itu na asal tanpa beki. Ay aarutu teeni yow waliigala dhafaati ishee Shaarii fi warra Ada turistii. ada kasus baik. Waan irratti waan godhiti sorry. ay bakka taa'ii sooree taa'iti bakka otoo baate moobaayilii keessan kaa'ati deema bakka maal goona reega birri fidanitti. Sampai mobile ni. Moobaayilii maal kana hojjetame? Mobile ni kan lagi. Aduh, merah so kita. Sorry. Mobile ni kan. Moobaayilii maal kana hojjetame? Surprise ni ada. Ekor mana ada bahasa ni ada sih dah. Jika nanti ada mau surprise itu, kita tu berkawan kita tu, hembe kondak. Baru dah dapat tu malah kamu timun cetak dekana, masuk kita. Ansur kita orang hojjetachuu nan barbaada jettee himte. Jadi nama tu cici sih jadi. Naa hojjetachuu nan barbaadatti diskaawuntii sii gaafadhe immoo yuutuubitti dubbadhe waan inni diskaawuntii waanta jiru Mana nak cina discounting cerita cuma jadi cuma nanti dah jadi kan. Kondisi mana ada jumpa mereka, Brazil itu nanti dah jadi sih merah. Wali galle nanti saya. Sorry, balleessee ifa manaa bu'uuri. Mana ni balles silki ni saya tiba ibu. Silkii kun maal fakkaata? Birrii isaa maaf natti kennamu? Mana nanggal cuma. Si Jamal bicara balles yang berangkat dari dokter cimpi tapi tu, jadi di sana wali galle tadi tu dia kan nafidde. Anak kita ni bela macam balles tu ni asyik. Aku masih rat pun dia ni hotel mo. Cina nafidde bakal. Mungkin kalau mau tanya sirrai kamu malah neranti. Ani Brazil itu jadi jadi lama kabar saat yang kasih dufne si akan nafid. Nawan mana kan juga kongkap. Ishamma bakkash ifa masih sedar. Ifa mungkin abi ko itu makai album berbar kan. Kalau sirki kayak kaya cikin berbar, nama full ti ranusal ane nasal sini ti kaya sirki ko kaya. Wan kan kamu tahu situasi itu. Nanggar juga. Wan mana kan? Nah tu kita tu diskaun sangat fairam jenis sih dia bakal. Fairam kau. Galah tu, bagai nafid dia menkau kabu. Habari. Amma bagai ini cuma aku lagi. Habari ko anti jangan diboji dah. Sirki kaya kita ada deh nak. Nabi cuma orang sirki kayak kaya berbar fiti. Mana kes? Nah, aja cici jalan. Nah, gak hojjetu tu. Nanti teh surprise nanti nanti. Nanti teh discount tidak sore ini jadi taman asgen ni sila karena pasti orang discount tidak jadi ini jadi tak mana tini. Sorry, nak hojjetu ni hojjetu tu. Mana terjadi Eh, mana hojjetu ni kafal bakal. Kafal tu wan ni bakal. Wan ada bari kisah wan tu cuci pani.
Anu dhugaa rabbii ani kana booda soofaan dhaabbachuun barbaadu bakka tigeessi. Soofaan dhaabbachuun barbaadu. Akka tijji bisisaa tokko malu argite. Wakkatti wal mataa miira akkamitti natti dhaga'ama sitti fakkaate moo oduu ciciinyaan sookina jala. Kottu. Maani. Kottu. Hai, sorry. Bakka kottaa. Maani nanti kana. Frank yang surprising sa akan mau berkata itu sih. Mereka hidup saya kafale, aku garu ya surprise masih gue itu sih. Karena betul. Dokter Astrid tak kemana? Serius gak sih? Male, anu mai sudah ada akan rukun nere. Mana perang kita bilang. Karena udah motif. Udah kasih nama saya sih perang. Surprise dah kau nih male. Surprise itu kan. Dua kapal aja rawan tuh. Mereka kan semua diskon kira jadi gitu. Ayo coba. Masih kita Aku bakal kata asing, terima kasih. Berapa nih juga? Serius tidak mau saya uang berarti tidak kasih toko kan? Nanti kamu gue surprise erga kami akan beli sini ya bisa gue kulfa kabaca tu masih tasa. Gak bayar nara ini, kosta ni. Itu mereka itu kan paling bau. Malam ko dari itu dia kan membek mobile banking dia kan faedah membek tapi banking mo dari malam ka godu itu nagan ne garap di Ya prima ka surprise itu nak kan sih. Masih tuh dari itu. Agam, kau boleh cakap-cakap tadi, akan kita kasih. Ayo kakak dulu ya, insert aja sudah dulu. Ya, karena orang lulus tadi muda kalau tu lah, so torbe amji atau kot nanti pakai discount tiket sekarang. Sandra lagi fund itu kot discount tiket. Amma jadi je sada fada kasne maji afrafa jitu je sadi ma sada toko kasne sada sodoma te discount tira klinikal kani kinna namni kamun uftani alamu dande sari mana kesani ero kamiyu ya ero jidite manni kenya banada uftani alamu dande sari simbari chana ina yalal kani wal qabatunduma kennati jirra argamni kenya mo biasa mo berbisa goro nanu itu ceramics kidmo riba kantu jedam ambasa farmasi chana targamna Beli kenya mo dua sagal kudatok sate tami sagal digdama kudatok bayokin mo dua sagal sodoma digdami to ko digdami afri kanan warga chudan lesani galatoma ena ya prankirat na sirmane ba sani galatoma ena ni jadi sore danis ya happy birthday nani happy birthday ya baga adete jenani ai kasih Anda ya dan juga Thomas ini baik support juga nih ya ijoollee Oromoo baay'ee kita karuutas namoota social media irraa hojjetan baay'ee isaanii nama cinaa dhaabbatan ya amma kanatti social media irratti bahanii dubbachuu baatan illee jechuudha. Anna keessumaa ijoolleen Oromoo ilkaan keessa sirreeffatan waan adda addaa bakka ilkaan wal qabatu hundumaa ya Oromoo guddisuu qaba waan ta'eef uftanii asitti fayyadamaa jedha. So kamar bandar rumah mo gafatan information fudhachuu dandeessu. So guddaa galatoomaa isinillee galatoomaa sinis ya ni galatoomaa Kepada. Viidiyoo biraan namatti deebinutti naaf tura. Ciao.